Harmolees kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tuubii nageenya keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa har'aas walitti deebinee jira. Wanti walitti deebineenis gaafii hedduu keessanii kan ta'e fi yeroo dheeraaf na gaafataa kan turtan guyyaa har'aa deebii isaa qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif garuu chaanaalii kana irratti subscribe gochuudhaan maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa odeeffannoo kana isin biraan kan ga'u obboleessi keessan Ibrahim Buriitiin amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa isin biraan ga'u jechuudha. Akkuma karaa koomentiitii fi karaa lakkoofsa bilbila toora sooshaal miidiyaa yookaan toora intarneetaa waatsaappii iboo fi gara telegiraamaatiin namoonni baay'een gaafii kana deddeebisanii na gaafataa turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf deebii isaa wanta ta'e qabadhee isin dhufee jira. Innis mana luukii 61 ijaaruudhaaf bolokkeettiidhaan qarshii hammam nu gaafata yookaan ammoo sibiilli mana kanaaf ga'u hammamii qarshiitti hojii ammoo qarshii hammam nu gaafata, bolokkeettiin isaa hammamii, simmintoon hammamii, walumaa galatti meeshaaleen isaa qarshiitti hammamii yookaan ammoo baay'inni meeshaalee kana hammamii, ogeessi mana kana nu ijaaru ammoo qarshii hammamii nu ijaaruu danda'a, manichi kun ammoo kutaa meeqa nuuf qabachuu danda'a, balballi manicha kanaa meeqa, daawwitiin isaa meeqa waan jiru walumaa galatti qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf hamma xumuraa viidichaatti yoo hordoftan odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa fi madaalawaa ta'e tokko argachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee gatiin isaa wal nu harkaa dha'eena kan maatiin nutti himuuf yookaan ammoo namoonni mana nu ijaaruuf kan atiin herreega isaan hojjattee garaagara jettaniitiin namoonni baay'een akka komiitti kaasaa turuun keessanii yaadatama. Kanaaf sun akkaataa nama isinii hojjetu sanitti garaagarummaan tarii uumamuu danda'a fi naannoottis garaagarummaa uumamuu danda'a. Keessattuu warroonni naannoo baadiyyaatti mana ijaarratan garaagarummaa hedduu uumuu danda'a. Kanaaf haala danda'ameen naannoo magaalaa guddaa irraa osoo bitattanii isiniif baay'ee jechaadha. Keessattuu simmintoo wal qabate magaalaa irratti kan magaalaa guddaa irratti qarshii 700 hamma 750 yoo gurguramu, naannoo baadiyyaatti qarshii 800 hamma 830 naannoo itti gurguramutu jira jechaadha. Kanarraa kan ka'e garaagarummaan uumamuu danda'a. Kanaaf haaluma danda'ameen isinii haabitanii yeroo kana uummanni yookaan hawaasni biyya keessaas biiziidha, ispoortii irra jira waan ta'eef sa'aatii qabaataniiti isinii akkasitti ijaaruu kan ammoo deemanii isinii bituu ni danda'a. Hagariin akka rifeensi duddukute kaan akka nadheen garaachaa cicillaanfachaa yaa'u tokko akka gaalchiittoo nyaattee lafa gangalaata. Hedduun immoo waan godha jedhanii daduun taane waan fuula hin qabne agarsiisuun fedhii malee kofalchiisa. Aawwan ilmaan waliin jaarsaaf jaartiin bokkooraa nadheen immoo waliin laf qullaa gangalaatu. Gochi nam qalbii qabuuf saalfi. Laayif akkanatti ispoortii irra jira waan ta'eef isaanis biizii hin godhina isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma jalqabarratti isinii kaasee manicha kana qarshii hammam nu gaafatu danda'a jettanii nama hundattuu gaafii ta'uun isaa waan hin oolle jechaadha. Meetil maamaa meeqa jettanii reeddan. Namoonni baay'een mana tokko ijaaruuf qarshiin 700 akkasii siigaa jedheetiin gaafii wal gaafata walii deebistan tokko jira. Isa sanis argee jira. Kanaaf qal'adina baay'ee jireenyi biyya keenya baay'ee ulfaataa deemaa jira jechaadha. Akkuma guyyaa kaleessa san biraan fi ji'a tokko dura sibiilli balbala ittiin dalagamu kaariin tokko qarshii 1900 hamma qarshii 2000 dalagamaa kan ture. Garaagarummaa yookaan immoo turtii ji'a tokkootiin booda qarshii naannoo 2700 hamma 800 naannoo itti hojjetamaa jira jechuudha. Ji'a tokko keessatti qarshiin hamma kanaa meeshaa tokko irratti dabalu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf haala danda'ameen akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himaa ture haala danda'ameen dafaatii ijaaradha yookaan ammoo namoonni mana ijaarrachuu barbaadan dafaatii ijaaradha yookaan ammoo meeshaalee kanneen dafaatii bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Gamanummaan dhaamsa kiyya akka isiniif ta'u jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti manichi kun dhakaan barbaachisaa. Dhakaan manicha kanaaf ga'u kan mana luukii 60 kun warroonni dhakaa galchuuf akkasumas ammoo koorniisii fi seeraamikii lafa galchuu barbaadan kaareedhaan jechaadha. Kaareen mana luukii 60 kana kaaree 91.2 fi 91nis bakka waliigaltee keessanitti dalagamuu ni danda'a. Kanaaf kaaree 91.2 ta'ee jira. Dhakaan kaaree 91.2 kanaaf ga'u meetira kubii 27 yookaan ammoo makiinaa dhakaan ittiin gurguramu makiinaa 3 jechuudha. Gama qarshiitti yoo jiru qarshii 12,000 isin gaafatu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan simmintoodha jalqabarraa kaasee hamma xumuraatti ijaarsa mana kana keessatti gahee guddaa taphatu yookaan akka itti fayyadamu jechuudha. Mana luukii 60 kanaaf simmintooni kuntaala 51 hamma kuntaala 53 isin gaafachuu danda'a. Qarshiitti hojii jiru qarshii 750 gurguramaa jira jechuudha. Kana gabaarratti walumaa galatti qarshii 38 isin gaafachuu ni danda'a jecha simmintoon qofti manicha kanaaf kan mana luukii 60 kana lafa isaa riilishoo isaa dabalatee mana fincaaniitti hojjechuudhaaf dabalatee alarraa fi gara keessaatiinis harmaataa yookaan ammoo moortarii gara fuudhaaf rukutuudhaaf walumaa galatti qarshii 38 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Inni taasisuudhaan ashawaadha. Yeroo kana ashawaa makiinaa tokko qarshii 6,000 kan gurguramaa jiru. Siinotiraakiin tokko qarshii 6,000 gurguramaa jira jechuudha. Walumaa galatti manicha kanaaf makiinaa 2 isiniif gahuu ni danda'a. Makiinaa 2 qarshii 12,000 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha.
Kalmaa wal qabatee mana bolokkeettiidhaan ijaaramu kana yeroo baay'ee mana mukaan ijaaramu gatiin isaa garaagarummaan bakki itti uumamu sibiila irratti yookaan ammoo feerroo irratti jecha feerroon gatiin isaas baay'ee tokko dabalee jira yookaan ammoo baay'ee tokko widdiidha. Feerroo baay'ee isin gaafachuu danda'a jechaadha. Gara gubbaaf gara jalaattis walumaa galatti abbaa 12 fi abbaa 10 itti fayyadamuu dhuma qabna jechaadha. Abbaa 14 abbaa 16 wanti itti fayyadamnuuf hin jiru. Baasiidhaaf hin saaxila malee faayidaas baay'ee garaagarummaa kanneen hin qabu waan ta'eef abbaan seentimeetira 10 beerga 52 abbaan seentimeetira 12 beerga 31 jechuudha. Walumaa galatti abbaa 12 abbaa 10 kana bituudhaaf qarshii 30,000 yoo isin gaafatu abbaa 10 kana 12 bituuf ammoo qarshii 25,000 isin gaafata. Walumaa galatti abbaan seentimeetira 10 qarshii 30,000 abbaan seentimeetira 12 qarshii 25,000 isin jedhee jira. Walumaa galatti sibiila manicha kanaaf barbaachisu istaafa osoo hin dabalatiin feerroo qofti jechaadha. Qarshii 55,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Istaafa wal qabatee qarshii 58,000 isin gaafachuu ni danda'a jecha sibiila qofaa fi gaafanuma wal qabatee inni itti aanu agrigeetiidha jechaadha. Agrigeetiin kolonii fi biimii irratti itti fayyadamuu nu gargaara. Qarshii 5,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Wanta baay'ee qarshiidhaaf yookaan immoo qarshii guddaan nu gaafatu mitiin xaxariin jechaadha. Qarshii 5,000 isiniif gahuu ni danda'a. Itti aansuudhaan sibiilli yookaan immoo balbala itti guyyaa kaleessa biraan kan geeffamu balbala ittiin ijaaru yookaan immoo balbala ittiin dalagnu kaaree 15.6 jechuudha. Walumaa galatti balballi manicha kanarratti yookaan foddaa dabalatee kan nu gahu tokko isaa qarshii 27 isiniin jedhee jira. Walumaa galatti qarshii 42 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu qorqoorroodha jechuudha. Qorqoorroon manicha kanaaf gahu qarshii 18,000 fi qarshii 9,800 isin gaafachuu ni danda'a. Bolokkeettiin mana kanaaf gahu noormaalii fi yookaan immoo karvii kan gubbaarratti bareedina yookaan geexiidhaaf itti fayyadamtu jira. Walumaa galatti abbaan seentimeetira 15 bolokkeettii 2,950 nu gaafachuu danda'a jechuudha. Inni karvii ahoorratti fayyadamnu immoo bolokkeettii 55 nuuf gahuu ni danda'a. Walumaa galatti bolokkeettii kana qarshii 29,500 nu gaafachuu danda'a jechaadha. Walumaa galatti bolokkeettii karvii ta'e bolokkeettii noormaalii qarshii 34,000 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu balballi manicha kana gaadaa yookaan immoo kutaa lama qaba of keessa. Kutaa tokkotti balbala galchitanii kutaa tokko dhiisuu ni dandeettan akkaataa gaafii keessanitti jecha. Kutaa tokko balbala galchuu barbaada kutaa kan galchuu hin barbaadu mana gaafatu jira waan ta'eef balballi tokko yeroo kana qarshii 8,000 dalagama jechaadha. Almuuniimii kan hin taane muka MDF irra kan dalagama. Almuuniimii yoo ta'e kaareedhaan dalagama. Kaareen tokko herrega qarshii 7,850 dalagama. Almuuniimii irraa kan hojjetamu yoo ta'e kan muka yoo ta'e immoo akkaataa waliigaltee keessaniitti gatiin akkaataa waliigaltee keessaniitiin kan dalagamu qarshii 8,000 akka dalagamu odeeffadhee jira jechuudha. Kanaaf qarshii 8,000 dalaguu ni dandeettan jechuudha. Balbala muka irraa hojjetamu ta'e kan sibiila irraa hojjetamu daa'itee qabate qarshii 54,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu muka mana bolokkeettiin ijaaramus ta'e gubbaa isaa irratti muka fayyadamuun keenya dirqama jechuudha. Muka mismaara fayyadamuu dhuma qabna. Mukni qarshii 12,000 yoo ta'u mismaarii qarshii 3,000 mukaan mismaariidhaa fi qarshii 15,000 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu qorqoorroon qarshii 19,800 isiniin jedhee jira. Akka gaafii keessaniitti manicha kanarratti seeraamikii galchuu akka hin barbaanne fi korniisii galchuu korniisii jigsamii bareeda ta'e tokko galchuu akka barbaadanidha jechaadha. Gaafii keessan irratti kan hubadhe kanaaf korniisii kana galchuudhaaf qarshii 28,000 isin gaafachuu ni danda'a. Egaa yeroo baay'ee seeraamikii fayyadamuu osoo baattan baay'ee barbaachisaa miti. Mana keessan keessa afaawwan garaagaraa minxaafota gosa garaagaraa haa ta'u laastika irraa kan dalagames mana keessan keessa afoo kan ammoo galchuu yoo barbaaddan seeraamika yoo dhiiftan lafa lishoo gootanii yoo dhiiftan baay'ee tokko bareeda jecha baasiifis isin saaxilu bareedinaafis baay'ee waan ooluu miti. Gubbaarraa wanti biraa galuun isaa eeganoolee yoo dhiiftaniif ala isaa irratti mana keessan ala isaa garabaraan daatti fayyadamtan baay'ee tokko baay'eessa kan ammoo gaariidha. Baasiif isin saaxilu humna keessanis qusachuu qabeenya keessanis qusachuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf korniisii kana galchuudhaaf qarshii 28,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu manicha kan osoo qalamii hin dibnu kan qalamii alarraa dabalatee jigsamii girgiddaa walumaa galatti waan kanneen osoo hin godhin rukunnee simintoo kan ammoo ashawaa rukunnee booda maabiraat yookaan ammoo elektiriik waayir harkisuu qabna jecha keessa isaa. Kana gochuudhaaf isa kanaaf qarshiin 5,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Elektiriik kan mana keessa harkisuudhaaf. Inni itti aanu kwartizii fi yookaan immoo qalamii fi jigsamii girgiddaa keessan ismuuzii akka ta'e fi alarraa shakaaraa kan ta'e kana dibuudhaaf qarshii 15,000 hamma qarshii 17,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Manicha kanarratti qarshii hanganaa hamma qarshii hanganaa maaf jettanii gaafii isin ta'uun isaa hin oole. Gaafii isin ta'uun isaa waan hin ooledha. Kana jechuun
naannoo tokko tokkotti akkaataan haalli mana ijaarsaa garaagarummaa uumuu danda'u. Kan ammoo lafa irraa gadee fi irraa olitu jira kan ammoo lafa wal qixxaatu jira. Kanaaf masaraa tokko kan ammoo ka'umsa isaa dhagaa bu'uuraa yeroo kaa'amu kan lafarraa ol dheeratu hamma meetira 2 jalqabee hamma meetira 5 osoo mana ijaaruu bira hin gahiin masaraata isaa ijaaruudhaaf namoota baasii baasantu jira. Isa kanarratti garaagarummaa uumuu ni danda'a. Kan ammoo rakkina ogeessaa dandeettii ogeessaa irratti hundaa'uudhaan manni jajallachuu danda'a. Mana jajallate kana simmintoo kan harmaataadhaan wal qixxeessutu furmaata waan ta'eef kanarratti simmintoo baay'ee yookaan ammoo shawaa baay'ee isin gaafachuu danda'a. Kanarratti garaagarummaan uumamuu ni danda'a jechuudha keessatti warroonni mana mukaa ijaarratan. Walumaa galatti meeshaalee kana bituudhaa fi humna ogeessaatti osoo hin dabalin ogeessa mana kana ijaaruuf qarshii kaffaluu osoo hin gahin bittaa meeshaalee qofaaf qarshii 290,90 isin gaafachuu ni danda'a. Ogeessi mana kana ijaaru akka odeeffadhee fi akka ogeessota hedduu yeroo kanatti ijaaraa jiranii fi ijaaruu dandeettan jedhee kan gaafadhe ogeessi tokko mana lukii 60 kana bareechisee sadarkaa amma jalqaba saraa kaasee hamma xumuramutti keessa galee jireenya keenya geggeessinutti nu ijaaru qarshii 140 nu gaafachuu ni danda'a. Walumaa galatti meeshaalee kana bituu dabalatee fe'iinsa meeshaalee kana fe'uu dabalatee qarshii ogeessaaf kaffalamu dabalatee qarshii 430 hamma qarshii 450 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha manicha kana ijaaruudhaaf. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'a qabadhee isiniif dhufe kan mana lukii 60 bolokkeettiin ijaaruuf jedhu kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture waan hanga xumuraatti hordoftootanii galatoomaa galanni keessan dachaadha. Video berarti hamma oleh bentuk negara.